Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa martisan har'a wanta haaraa qabadhee dhufe keessaa inni jalqabaa Microsoft Office ilaallata. Microsoft Office gaafa jennu Microsoft Office waa hedduu of keessatti qabata. Isaan keessaas Microsoft Word isa Word pad yoo ta'an Microsoft Word isa jedhu kanarra inni biroo Excel dha. Kan ittaan immoo Publisher kan jennudha. Infonet illee ni qaba. Sisteemawwan adda addaa irratti fayyadamuu dandeessu. More inni nani focus godhee tooyi har'a isin barsiisuu yookiin immoo isinitti himuu barbaade yoo jiraate Microsoft Word dha. Tartiibaan ni ilaalla. Microsoft Word, Excelin fi Publisherin, PowerPointin yeroo baay'ee tajaajila irra gaafa oolu ni agarra. Waajjiraalee kan keessatti dhaabbanni kumiyyuu bara teknooloojiin babal'ate kana keessatti baay'inaan fayyadamuu irratti argamna. Isaan keessaa ani jalqaba irratti wanti dubbachuu barbaadu walitti dhufeenya afaanota teknooloojiiti. Rakkoo yookiin danqaan inni guddaan akka teknooloojii hin baranne nu godhu maalidha? Afaan dhimma soofteerichaa yookiin immoo hojii kalaqa addunyaa soofteeraa san keessa jiru adda baafachuu dhabuurraan dadhabbinni babal'achuu danda'a. Danqaan inni guddaan akka soofteera tokko hin barre yookiin immoo access akka hin gooneef nu rakkisuu danda'a jechuudha. Asirratti kanan isiniif kaasuu barbaade maali afaan soofteerichaatii fi afaan walii galaa soofteeroonni maal akka fayyadaman inni taanu extension or file extension isa jennudha. Jarreen kana otoo hin beekne callisnee laaptooppii waan binneef yookiin immoo ijaa koompitara qabnuuf nuti teknooloojiitti makamneerra jennee haasa'uu hin dandeenye. Sababni isaa iyyuu maalinni Microsoft Office Word fayyadamuudha. Microsoft Office jechuun kan kaampaaniin walitti qabee paak godhee tooyi iddoo tokkotti baasuudha. Isaan keessatti kan argaman Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Publisher kan jennudha. Kan biroos jiru ammaaf kan dirqama baruu qabna jedhu keessaa Word, Excel, Publisher fi PowerPoint dha. PowerPointiin baay'inaan barumsi isaa laatamuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf gara ogummaatti yoo dhufnee ilaallu Publisher fi PowerPointin tajaajila garaagaraa qabu. Publisher yoo ilaalle yeroo baay'ee ogummaa irratti fayyadamna waan ta'eef namoonni hojii seeraan alaa ittiin hojjechuu danda'u ijaa jedhamuuf Publisherin baay'inaan hin baratamu. Dhimma ogummaati. Wanta ogummaa barbaachisu irratti qofaadha Publisherii kan fayyadamnu. Of eeggannoo barbaachisaa. Alseerummaan illee keessa jiraachuu ijaa danda'uuf of eeggannoo guddaadhaan kan inni barbaachisu. Ani kanas inni agarsiisuu danda'u raafilii maal akka isaan fakkaatanidha malee keessa gadi bu'ee diteelii isinitti agarsiisuu hin barbaadu. Ammaaf Publisherii har'aaf Microsoft Office Word dha. Garuu walitti dhufeenya qabu. Fakkeenyaaf Publisherii yoo isinii bane adda addummaa isaaniiti kan nuti baruu qabnu. Tajaajila nuti itti fayyadamnu akkaataa baniinsa isaaniiti kan nuti adda baafachuu qabnu malee baay'inaan tajaajilli isaan kennaniin otoo hin taane view yookiin immoo laayootii isaan qabaniin adda baasuu dandeenya. PowerPointiin kun presentation jedha jalqabumayyuu maqaa isaa yoo ilaalle presentationii yookiin immoo projector irratti kan nuti fayyadamnu tajaajila isaa yoo ilaallu. Excelin hojiiwwan herreega wal qabatu kun accounting herreega hordofuudhaaf, herreega hojjechuudhaaf, auditii hojjechuudhaaf, hordoffiiwwan tokko tokko gochuudhaaf, calculationii engineeringidhaan wal qabatu, calculationii mathematical calculationidhaan kan wal qabatu isaan Excel irratti hojjenna. Publisherin immoo tajaajila certificate, chaappaa, waraqaa waamichaa kun isaanillee t-shirtii waan tokko tokko yeroo itti fayyadaman envelope kaataaloogii waan garaagaraa kan irratti fayyadaman ni jiru. Teknooloojiin bakka buusee waan biraatiin akka fide beekamaadha. More focus kan nuti gochuun irraa eegamu Microsoft Office irratti ijaa ta'eef walitti dhufeenyi isaanii isinitti himaa. Walitti dhufeenyi isaanii
akka daftanii barattaniif tajaajila isaanii adda baasuu, laayawutii isaanii adda baasuu, afaan isaanii adda baasuu, yoom eessatti maaliif akka fayyadamnu adda baasudha. Kana xumurraan gahaadha. Fakkeenyaaf namni kitaaba barreessu tokko paablisheriidhaanis, paawerpoointiidhaanis, Microsoft Wordidhaanis barreessuu danda'a. Rakkoon inni guddaan garuu availabilitiin isaa gara indizaayiniitti geessuudhaaf, gara maxxansaatti geessuudhaaf, fuula itti naquudhaaf, adjustmentii, alignmentii, maarjinii, page layout isaa sirreessuudhaaf garuu paablisheriinii fi paawerpoointiin hin fayyadan. Guutumaan guutuutti maaltu nu fayyada? Microsoft Office Word jechuudha. Kanaaf namni kitaaba, barruulee xixiqqaa, brochure, flyers waan tokko tokko abstract isa qopheessuudhaaf dirqama Microsoft Word fayyadamuu qabna jechuudha. Microsoft Word gaafa fayyadamnu akkuma sila siniin jedhe dhimma kaampaanii gaafa laallu Microsoft Office kan waan kana walitti qabee compile godhee baasu Microsoft Office jedhama. Kaampaanii Bill Gates jechuudha. Microsoft kaampaaniidha kan qopheessu. Kanaaf kaampaaniin tokko gaafa qopheessu walitti dhufeenya isaaniitii fi kalaqa irratti akka namni haala gabaabaraan baratuuf jecha maal godhama? Common view isaan qaban wal fakkeessu jechuudha. Fakkeenya file kan jedhu kana Microsoft kaampaanii keessatti ni arganna. Home, insert, page layout, reference, mailing, review and view kan jedhu agarra. As keessatti jechuudha Microsoft Word irratti maal jechuudha? Inni jalqabaa kana tokko sana tokko maal tokko jedhee namni harka namaa qaburraa yoomiyyuu taanaan namni ogummaa barbaadu yookiin immoo namni beekumsa ga'aa qabaachuu barbaadu tokko maalifan tajaajilamaadha? Akkamittan tajaajilamaadha? Laayawutii yookiin soofteerri kun gaafa develop ta'u maal of keessatti qabatee dhufa kan jedhu adda baafachuudha. Sana booda ofiif of barsiisa namni. Yeroo baay'ee namoonni yeroo barachuu dhaqanii gaafa baratan kana natti agarsiisi kana gash maal godhi jedhu malee asirratti gaafa inni develop ta'u maaliif kalaqame jedhee hin gaafatu. Dogoggorri guddaan achitti. Dogoggorri guddaan achitti. Inni caalu suura naa galchii jechuudha. Suura galchuun dura laayootii waan garaagaraa fayyadamuun dura afaanota asirra jiran kan addaa baasu. Fakkeenya file kan jedhu keessa maaltu jira? Sooftarri waliigala addunyaarra kan jirani file keessatti maaltu jiraatu? Project or new project creation. Projectii haara, new documents, file documentation systemii kan ittiin kalaqnu file keessa jira. Save gochuudhaaf yookiin kuusuudhaaf as keessa ol kaayyachuudhaaf jechuudha. File keessatti arganna. Save as, open, close, info, recent, new, print, save and send, help, option and exit. Exiting cufanii ba'uudhaaf. Optioniin settingii waan isaatti nutti agarsiisa. General settingii jala maaltu jira? Tuttuqun nurraan eegamu baasuu information irratti kuni kan jalqaba Microsoft Office irratti login ta'e username asirra gala. Kaabiraamaan display akkamitti ilaaluu qabna? Tuttuqun nurraan eegamu baasuu gaafa hojjetamu wanti kun settingii sirrii jaateef yeroo baay'ee Microsoft Office keessa galle settingii otoo tuttuquu baannee gaariidha. Wanti special case irratti wanti nuti fayyadamnu yoo jiraatedha malee. Fakkeenyaaf save gochuudhaaf folder defaultii tokko asirratti kennuufii dandeenya. Garuu more document keessa ta'a. Yoo save akkaataa biraatti fayyadamuu barbaanne immoo maal goona? Save as jennee fayyadamuu dandeenya. Save as egaa projectii jiru kana akkamittan save godhaadha. Fakkeenyaaf PDF yoo barbaanne save as keessa gallee PDF gochuu dandeenya. Word 2003 isa jira 2003 template isaa ta'uu danda'a. Plain text, normal Word document gochuu dandeenya. Template waan tokko tokko kaa'uu dandeenya. PDF irree Microsoft Office Word 2010 ol warri jiran PDF save gochuu dandeenya. PDF kallattiidhaan creating godhanne jechuudha. Kitaaba warri barreessitan kana fayyadamuu dandeessu baay'inaan. Save as kanaaf nu fayyada. Save as gochuun jechuudha. Save ogoonu kallattiirmoon Wordin documentii extensionii docx jedhuun save ta'a gabaabumatti. Kan biraa
Print. Printii asiin fayyadamuu dandeenya. Shortkatii irrattis walitti dhufna waan ta'eef achirrattis ilaaluu dandeenya. Open maalan banuu barbaada. Open irra wal qabata. Faayilii taanee maal ilaalla? Home. Home keessatti left click yogguu tuqnu home keessa maaltu jira? Font styleewwan jiru. Font style nuti fayyadamu. Maqaa akkanatti naa barreessi, akkanatti naa barreessi maal jedha namoonni. Fakkeenyaaf Nagaasaa Lammii Caalaa Muhammad Sultaan Daani'eel akkanatti barreessine. Fontii isaanii adda gochuu yoo barbaannu fakkeenyaaf kan akkanatti maarkii godhaa yookiin immoo akkanatti diraa godheen maarkii godhaa fontii isaan jijjiiruu barbaade paawar giizirraan godha. Ariyaal irraan kaa'ee akkanatti naa mul'isa. Ariyaaliin kun bold, italics, underline kan jedhu kana qaba. Kalarii jijjiiruudhaaf. Amma kan hoomii keessa jiru qalbeeffadhaa. Kabira kat kan jedhu jira. Copy, format painter, paste. Kun nu barbaachisan baasuu shortcut irraan jaabara fayyadamnuuf gaafa gara shortcut itti galle waan salphaa inni ilaalla. Hoomii keessa jirra. Microsoft Word kana xumuruudhaaf sa'aatii dheeraa nutti fudhachuu danda'a. Sababiin isaatu hoomii keessa maaltu jira? Insert keessa maaltu jira? Page layout keessa maaltu jira? Reference keessa, mailing, review fi view keessa maaltu jira? Maaliif fayyadamna? Yoom fayyadamna? Jechuun ni jiraata waan ta'eef jechoota kana ilaalla. Namni tokko Nagaasaa kan jedhu kana Ariyaaliidhaan barreessa. Lammii kan jedhu kana immoo asirra dhufee times line kallattiin asirratti yoo barreessan nu baasan numtu times lineidha. Bold control B tuqee qubeen guddisaatti jira. Size isaa font size jechuudha. Asirratti guddisuu dandeenya yookiin control fi bracketii gaafa tuqnu fakkeenyaaf sorry on screen fakkeenyaaf sinitti agarsiisa asirraa Muhammad kan jedhu kana controlii gadi qabnee gaafa bracketii kana sorry bracketii ishee kana gaafa tuqnu guddisa. Ishee kanatti gaafa as dabaru controlii gadi qabnee xiqqaata jechuudha. Guddisuudhaaf bold gochuudhaaf control B jechuudha. Maal keessatti arganne isaan kana? Hoomii keessatti. Amma maalan hojjedhe? Fontii jijjiireera, bold godheera, font size isaa jijjiiree sin agarsiiseera, kalarii jijjiireera. Lammii kan jedhu kanan immoo strike through godhe. Akkana jechuudha. Underline gochuu barbaanne kunooti. Gosa underline jijjiiruudhaaf as keessa galle. Drop down. Every time you have to check whether a given button have a drop down or not. Mallattoo asii gadiitan. Namni teknooloojiitti makamuu barbaadu iskiriinii tokko saffisa cimaaraan sirriitti ilaalee hubachuu danda'u qaba. Drop down jechuun gabaabarumatti filannoo addaa, filannoo dabalataa jechuudha. Drop down as jalatti ilaallu kun fakkeenyaaf asirratti nagarra. Yoo gurraachofte asii ol deemuu dandeessu jechuudha. Asii gad akkanatti deemu. Dhumarraa akkanatti deemna bal'isnee ta'u. Asii ol deemuudhaaf, asii gad deemuudhaaf, ol oofuudhaaf, gad oofuudhaaf. Staayiloota kana jechuudha. Drop down isinitti agarsiisaa jira. Inni itti aanu bishaan gaafa barreessinu H2O jenneerra. Lakkoofsi lama gadi buute. Maal taati? Subscriptii taate jechuudha. Kun akkanatti gadi buutii. Siniifan guddisa fontii isaa. Bolding godhee. Superscript gochuudhaaf oxygen for example O2 superscript x square. Namni hubachuu danda'u sirriitti ilaalee hubachuu danda'a. Inni taanu gaafa superscript goone kaanu sararri taanu superscript irra jiree dubbisaa jira. Nan balleessa. Kabiraan moomaa inni bold irra jiraa jedha normaalitti deebisuu qabna. Kana ilaallata. Naannooruma kana jirra ammas. Font type or font style, font size, bold, italics, underline types, strike through, subscript, superscript,
The other one is how to increase size, font size, and how to decrease. Aada gadi xiqqeessu ol guddisu. More shortcut inni fayyadamna waan ta'eef kanaasaa baay'ee waan nu yaaddessuu miti. Sarara gadi bu'uudhaaf kaa jedheera. Gadi bu'uudhaaf entarii tuqna. Fakkeenyaaf iskiriinirraan isinitti agarsiisa. jedheetoo entarii on tuqu gadi bu'a kun sararri isaa jechuudha. Minimize isinii godha. Okay. Inni itti aanu maanni sentence change case jedhama. Sentence style. Fakkeenyaaf wanti kun hin jira. Sentence style gaafa laallu fakkeenyaaf waan ta'e copy isiniif godha. Resume akka fakkeenyatti isiniif fidaatee jira waan ta'eef akka isinii galutti okay. Mallattoowwan asirra naqaman kun jiru bukkeedhaan tik ta'aniiru. Gaafa akkana goonu maal agarraa sirriitti dubbisuu yaalaa jedheera. Gubbaarratti mallattoowwan tanaa fi tana ishee kana agarra. Kana diraa godhaatii bakka ta'etti gadhiisaa balleessaa. Yoomiyyuun barbaachisan. Jeequmsa uumu barreeffama barreessuun irratti mallattoon gosa akka ammaa sun tun asirratti mul'achuu hin qabdu jechuudha. Baay'ee sin jeeqti. Fakkeenyaaf sararri kun asirra dhufuun dogoggora guddaa uumu. Kana gootanii balleessitu. Inni itti aanu akkanaas siqee jira gidduutti. Gidduutti siqee kana gaafan tokko ilaala. Maal keessan jira? Hoomii keessan jira ammas. Eessa gallee akka baafannu isinitti agarsiisa. Kophaa yoo tuqnu lafa tuqnullee ilaaluu qabna. Karaa jalaatiin yogguu tuqnu ol siqnee yogguu tuqnu hammam akka siqu maal takka uumamaati jiru sirriitti ilaala. Kana gaafa itti bun gaafa ol gutteessinu walitti qabnee gaafa duubattoo zeeroo maarjiniirra qoreera. Kana yoo tuqnee maal goon asirratti keelloo gaafa ta'an jara kana sirriitti hubachuu qabdu. Apply ta'aniiru jechuudha. Settingiin ta'etu qameera. Kan jiru maal ta'e on ta'ee jira. Asitti immoo taayitil jedhee jira. Taayitilii irratti keelloo mul'isaa. Iddoo kanatti bataniiwwan irratti keelloo mul'isaa. Alignmentii irrattis keelloo mul'isaa jira. Alignmentiin balleessa. Hin badu. Sababa isaas inni itti hima. Yeroon jijjiiru ilaalaa. Buletinii irra jira. Buletinii kanatti jijjiire. Buletinii kana balleessuun barbaade. Fakkeenyaaf jalqaba akkanatti jira. Akkana gochuu hin danda'a. Buletinitti gaafa gadi tuqu akkanatti bade. Sararri waan kun waliin qixxaane fakkeenyaaf paraagiraafittiin isiniif jijjiira. Himawwan kana wal qixxee miti wal daddarbanii jiru. Asitti gaafa ilaallu alignmentii isaa left alignmentii irra jira. Center alignment, right alignment and justified alignment. Justified irratti kan nuti ilaallu sararri kun fakkeenyaaf copying godhee nan baay'ise walitti qabsiisnee ilaallu akkamitti akka paraagiraafii wal qixxaatu centerii yogguu ta'u akkamitti akka inni jeeqamu left yogguu ta'u akkamitti akka inni jeeqamu right yeroo ta'u akkamitti akka inni jeeqamu justify gaafa ta'u paraagiraafiin gaafa qophaa'u yoomiyyuu taana justify ta'u qaba jechuudha. Spacing. Okay. Spacing. The other one is the spacing system. Spacing system inni sararri tokko sarara lammaffaarra hagam fagaachuu qaba. Kan jedhutti sin dabarsa alignmentii irra spacingiitti siqnee spacingii tokko tuqaa shan lama. Garuu kan isin hubachuu qabdan kana qofa otoo hin taane spacingii irratti tokko tuqaa shan normaaliin fayyadamnaa yeroo baay'ee gaariidha. Font size isaa 13 normaalidha. Inni itti aanu spacingii gaafa sin laatu spacingiin kuni al tokko dogoggoramuu danda'a. No spacing normaal akkanatti jira. Amma bal'inni isaa kun tokko tuqaa shan irra jiraachuu danda'a. Asitti gaafa ilaalu tokko tuqaa shan jenne garuu baay'ee bal'ate. Kunis tokko tuqaa shan walirraa fagaachaa jira. Maal goona? Remove space after paragraph kan jiru kanarraa keenya. Maal akka taa'aa jiru ilaala. Remove kana gaafan tokko akkana ta'a.
yeroo baay'ee remove kana of eeggachuu qabdu. Kana tuqtanii asirratti ilaallachuu qabdu. Paragraafii tokko irraa paragraafii lamatti gaafa ceetan baay'ee wal jeeqa waan ta'eef alignmentii isaa babbadee jira. Kunooti alignmentii justify godheera. Okay, kan biroo tartiiban gaafa barreessinu fakkeenyaaf gosa barnootaa afaan Oromoo, Ingiliffa, herrega, saayinsii naannoo. Jarreen kana tartiibaan hawa caadaa jennee gadi tarreessuu barbaanne yookiin immoo tokko lama sadii jennee tarreessuu barbaanne. Maal goona? Karaa salphaas inni ittiin hima garuu inni jalqaba tokko lama sadii kan jiru kana asirraa tokko numbering library keessa gallee gosa akkamii barbaanne akkamitti akka inni jijjiiramaatti jiru ilaala. Yoo akkanatti hin barbaanne maal gochuu qabna? Asitti tokko jennee tuqaa gaafa tokko akkana ta'a. Sirrateera jechuudha. Delete jennee enter gaafa jennu automatically gashaa deema. Delete enter int delete enter. Maal goone home and end kan jedhu kana fayyadamaatii deema. Home gaafa jennu gara jalqabaa sararra, end gaafa jennu gara dhumaatti siqaatii deema. Kun numbering library akkaataa itti fayyadamnu. Lakkoofsa tokko tuqnee dot kun hamma inni keessatti siquu qabu maaliin murteessina? Kunoota akkuma sila isinitti. Yoo gidduutti achi butuu barbaanne hoo akkanatti bunna. Lafa tuqnu sirriitti ilaala. Akkamitti akkan tuqaa jiru. Isheen kun iddoo lamatti addaan baatee jirti. Kan gubbaarra gaafan tuqe kophaa deemti. Walitti kutaa deemti. Kan jalaa gaafan tuqe walumaa gala siqaa deemti. Spacingii isheen gubbaarraa kuni indentation sirreessuudhaan nu fayyada. Hammam walirraa fagaachuu qaba. Ofiif sirreeffachaatii deemuu dandeessu automatically sirreeffachuus ni danda'a. Okay. Inni taanu hoomii keessa jirra ammas hubadha maaliif akka tajaajilamnu jedheera. Look, filling the selected words, sentence or paragraph background is erase. Background filadheera. Background kana immoo foontiin asirratti light blue kanarratti adii akka ta'uun barbaade. Akkanatti jijjiirra. Diimaa ta'uu barbaanne yoo click goonet drop down tuqna filannoo addaa qabna jechuudha. Inni asirra keenyan baay'ee walirraa mul'atu yookiin immoo kalarii isa kana balleessuu barbaanne gurraachatti akka deebi'u automatic jennaa asitti click goona. Lakkii background isaa kun naaf hin taane yoo jennu akkamitti balleessina? No color. Kalarii baay'ee as keessaa filachuu barbaanne more colors. RGB system, HSL system jennee tokko kanatti fayyadamuu ni dandeenya. Akkanatti asirraa select gochuudhaaf kalarii biraa jechuudha. Standard itti hodhumni hoo akkanatti filachuu dandeenya. Click gaafa goonu keessatti akkamitti akka filannu nutti agarsiisa jechuudha. Kunoota akkana ta'a. Hin barbaanne immoo background kun baduu qaba yookiin dogoggoraan gale no color jenna remove ta'eera adii ta'e jechuudha. A to Z kan jedhu alphabetical order ila sorting system ila isa biraan sinidha yeroo biraas ilaaluu dandeenya. Gasmara waan nu rakkisu miti. Highlight gochuudhaaf namoonni yeroo baay'ee ishee kana ni fayyadamu. Highlight gochuudhaaf inni dura maal godhe hamma select goone san walitti qabee cuquliisa godhe inni kun adadummaa salaala shading system. Shading the selected one. Sararaan gadumaatti kan inni filatu. Inni kun immoo jechoota barreeffaman yookiinis immoo qubeewwan barreeffaman qofa irratti filatee halluu diba. Background no color jennee keessa baanaa hin barbaanne jira ta'eef jechuudha. Kan itti aanu hide and hide. Maaliif nu fayyada hide and hide kuni? Yeroo research hojjennu yeroo kitaaba barreessinu barruuleewwan baafata qaban gaafa barreessinu dirqama nu barbaachisu. Hide and hide kun enter jedheen sinitti agarsiisa.
enter ergii jenneen booda maal irratti kan nuti fayyadamnu referencing systemii dha jennee irraa baafata nuuf baasa fuula addaa nuuf kukkuta sistema san fayyadamuudhaaf page layout gal layoutii fuula kanaa nuuf sirreessa jechuudha fayyadamna break goona sana booda fuulli jalqabaatiif fuulli lammaffaa wal gataa deema wal seera adda addaa tumachuu dandeenya jechuudha fakkeenyaaf Roman number, Arabic number, zero number, alphabetical numbering system fayyadamuudhaaf warreen kitaaba barreessitan waan kana isinii galuu danda'a yookiin baafata gaafa baastan reference irratti fayyadamuudhaaf isinii galuu danda'a fakkeenyaaf double clicking godhe yookiin immoo insert jedheetoo insert keessaa maal page numbering gaafa gashu bottomii fayyadameera bottomii keessa isa kam fakkeenyaaf gosa kana fayyadamee jedheera asitti fidee gashee marking systemiin ID'n tun irra jirti sheerraan kaasa kanatti mul'isa iddoo kanatti page kan jettu kanarra haqne fakkeenyaaf gulaala koo yookiin immoo gulaalaa koo haa jennume gulaalaa koo ergaa gulaalaa koo jedhu tokko qaba kitaabni kun asitti fuula tokko jedhe control entering jedhee gargar baasuudhaaf fuula lamaffaan filadhee gaafa kana fuula jalqabaatii fi fuula lammaffaa garuu adda baasuun dirqama jaanatti ta'eef hide and ID kana banaa hide and ID kana baneen ol siqee fuula addaan kutuu barbaannu isaan irraa gara dhumaatti siqneet page layout keessa page break gaafa goonu fuulli jalqabaatii fi fuulli inni lammaffaan wal gataa deema fakkeenyaaf asirraa link kan jedhuun balleessaa sana booda enter galeen formatii galaa sana booda startat kan jedhu kana warning godha as fuula tokko jira asis fuula tokkotu jira maalan godha isa jalqabaa kana editiitti deebi'etan formatting jedhaani formatii kanarra roman abc system arabic numbering system romaniin kun immoo gosa kamii tokkorraa naafaa jalqabuun jedhaani amma gaa fuulli kunii fi fuulli kun tokkorraa jalqabe inni kun arabic numberiidha inni jalqabarra jiru roman numberiidha jechuun sana booda ana ID tana balleessina ana ID maal nu fayyada sarara ishee dhumaa san adda baafachuudhaan nu fayyaddi biraan darbaa inni taanu barreeffama tokko yeroo barreessinu otoo barreessatii deemnu what type of styles we are using does it indicate title heading normal or quotes book titles listing paragraph systems intent waan asirratti fayyadamaati jiru adda baasuun dirqamadha yeroo baay'ee normaalii fayyadamna gaafa baafatatti gallu garuu dirqama sistemiiwwan kana staaliiwwan kana adda baafachuu qabna isaanis maal inni heading system heading 1 2 3 jedhaman kun hiikaa baay'ee qabu yoo sin jalaa bade tokko irratti right click gootanii modify jettanii qubee kana otoo dogoggoriin fakkeenya heading 3 asirratti argaan jiru jaa ta'eef heading 3 kan jedhuun tuqaa saving jedhaan jira jedha activate ta'eera jechuudha nan balleessa sana booda 2 click akkuma godhe 3 activate ta'a 4 on jedhamu 4 inis hin dhufa maal jechuudha subtopic subtopic and sub under category isaanii adda baasuudhaaf kan nuti fayyadamnu ijaa kana ta'eef headingii kana sistema isaa sirriitti hubannoodhaan ilaaluu qabdu normaaliidha taayitilii yeroo baay'ee fayyadamnu kitaaba namni barreessu yookiin immoo namni barruuleewwan adda addaa barreessu yoomiyyuu referensii qaba yoo ta'e yookiin immoo baafataa fi fuula itti gashaatii deemna yoo ta'e adda baafachuudhaaf dirqama kan nurraa eegamu normal writing systemii fi heading systemii kana adda baasuu qabna namni heading systemii adda hin baasne kitaaba barreessuun baay'eetti cima fakkeenyaaf isa jalqabaa kana coming Sunday asoosama ta'uu danda'a wanti kun gidduun akka galuun taasise heading waaniin sana booda sirreessuu hin dandeenya heading waaniin jedhee heading waan jechuun maali taayitilii jalqabaa mata duree galmaa jechuudha heading 2 jechuun immoo mata duree sana jalatti miseensa ta'a akkuma heading isa dabalaa deemu keessatti siqaa deema eessatti argina review
navigation key kana navigation pane gaafa bannu asitti argaati deemna jechuudha. Coming Sunday kan jiru asitti nagarra asirra jira. Kanarra immoo gadi siqee okay singing cock ajennu heading waanii home ittan deebi'a heading waaniin tuqa asitti naa tarreessa keessa kan reference ilaalatee jira. Ol siqeetan maalan godhaa gara jalqabaatti ol baheen jalqaba irratti reference naaf baasu yookiin inni kun mata dureedha. The poets ajennu poets boldii irraa kaasnaa underline irraa kaasaa kanarraa kaasaa sana booda italics irraa kaasaa the poets jedha. Size fontii kanaan jijjiiraa 25 jedheera mata dureedha. Sana booda gadi siqeen font style isaa filadha. Akkanatti akkanaa barraa'uun barbaade kanatti gadi bu'ee argeera. Fuula lammaffaa dhaquudhaaf haaraa kalaquudhaaf control entering godhee control entering kanarratti egaa asii normaal ibsaa asii gidduurraa click jechaati jira. More reference naqa. Reference keessa table of contents click kon godhu isa sila heading 1 jenne sana akkanatti nu baase. Controlii gadi qabeen bira dhaqame. Heading 2 haa ta'u jedheera. Feen maalan godhaa yeroo kamuu gaafa sirreeffama gochaatii deemnu kan nurraa eeggamu right click goneetu yookiin asirratti click goneetu update entire. Kunoo asitti maal ta'e singing cock kan jedhu kun keessatti siqe. Coming Sunday kan jedhu immoo alatti siqe. Sababni isaa maali? Heading 1 fayyadame. Coming Sunday heading 2 singing cock fayyadame. Heading 3 otoo ta'e innis keessatti siqaatii deema. Kanaadha icciitiinsaa. Kitaabaas ta'e barruulee kamiyyuu baafata kan qabu barreessuudhaaf wanti murteessan maalidha? Headingii adda baasu. Eessa keessatti argannaa? Hoomii keessatti. Otuu afaan biraa ta'e yoo Amaariffa yookiin afaan Oromoo otoo ta'e maal goona? Baafata. Jenneet taabii tuqna. Taabii asirraan isinitti agarsiisa. Taabii jechuun maal akka ta'e? Taabii jechuun ishee kanaadha. Fuula. Fuulan jedhee Oromiffaa barreeffachuudhaaf Ingiliffaafis akkasitti fufuu dandeessu. Egaa hoomiin kana fakkaata. Hoomii gaafa ilaallu akkanatti ilaalla. Insertii page layout reference mailing review fi view keessa warreen jiran immoo kutaa itaan irratti ilaalla. Baay'ee galatooma. Share godhaa, like godhaa, maatii ta'uudhaaf immoo subscribe gochuun dagatinaa. Martisan yeroo kamuu teknooloojiis ta'e bu'aawwan adda addaa isin barsiisuudhaaf isin waliin jira. Jajjabeessa nu waliin ta'uu keessan immoo ibsuudhaaf koomentii jalatti nu barreessa. Like gochuun dhiisna, subscribe gochuun dhiisna. Fuulawwan miidiyaawwan adda addaatti namoota biroo qaqqabsiisuudhaaf immoo share godhaadha. Baay'ee galatooma.